Jaalala namoonni garaa hiikaa garaa itti kennuudhaan ibsu. Sheekispiir akkana jedhe. Jaalalli ijaan kan hin argamne garuu sammuutti kan mul'atu ta'ee halluu miidhagaan faayamee ija namoota hin arginittuu kan mul'atudha jechuudhaan jaalala ibse. Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Wiirtuu. Qophiin keenya onnachiistuun torban kanaa jalqabee jira. Qophii keenya har'aatiin immoo qajeelfama jaalalaa kan waliin ilaallu ta'a. Aga xumura sagantaa keenyaatti ammoo nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. Seenaa keessatti Pilaatoon immoo akkana jedhee jaalala ibse. Jaalalli jireenya nama hundumaa keessatti kan dhalatu wantoota uumamaan nuuf kennaman keessaa uumama waliin qulqullina kan qabu madda tokkorraa bakkeewwan garaa garaatti faca'uu kan danda'udha jedhe. Dabalataanis Aristootil nama ta'e jaallachuudhaan eenyummaa nama sanaa waliin qooddachuuf murteessuudha. Jaalalli shaakala qofummaa tasgabbeessuun ogummaa tokko ta'ee qaama lama walitti michoomsuudha. Jireenya akka hin duune yookaan akka hin laafnetti jireenya keessa jiraachuu qabaa jedha. Faallaa kana ammoo gareewwan muraasni Chaandiraa Muhaanjee yookaan ammoo Oshoo jedhamuun kan beekamuun gaggeeffamanii jaalalas ta'ee walitti dhufeenyi hawaasaa akkasumas uumaa jiraachuu sammuu ofii boqonnaa dhorkuudha yookaan ammoo bitaatti jiraachuu waan ta'eef namni bilisummaa sammuu kan qabaatu yoo warreen kan hunda ofirraa dhorkidha jedha. Haa ta'u malee falaasamni Oshoo kun barsiisa mormii gochaawwan turanii faallissuu malee kamtu ammoo sammuu namootaaf gaarii akka ta'e dhidhimuu yaadaa kan jedhurraan addatti waan gumaachuu hin qabu. Namoonni dhidhimuu yaadaa yoo qabaatan ofii isaanii qofaa yemmuu dhaggeeffatan gammachuu maaliyyuu namaaf kennuu hin dandeenye argatu. Tasumayyuu jaalala maatii fi hawaasaa kan jedhamutti hirkachuu hin qabani. Kanarratti namoonni ofirratti mo'uu waan hin barbaanneef qaama ta'e sodaachaa jiraachuu filatu. Garuu ammoo jireenya keessatti kan jiru nu mataa keenya qofa akka ta'e beekuu qabna warreen jedhanidha. Haa ta'u malee falaasamni isaanii namoota irraa xiyyeeffannoo argachuuf akka ta'ee fi barnoota hundee sirrii hin qabne sababa qoobsaa irratti kan hin hundoofne jedhamuun baay'olii biratti ceephaamee jira. Galatti jaalalli humna keessa namoota hundumaatti argamu ta'ee itti fayyadama namaatiin garaagarummaa gochaa yookaan ammoo yaada namaa dalagsiisudha. Dandeettii yaaduu namaa guutuu kan barbaaduu fi haala hundumaa yeroo kamittillee mo'uudhaaf humna kan qabu bu'aa jireenyaa keessaa daandii qajeelaa irratti qofaa kan maayii bahamudha. Biyya tokko keessaa maanguddoo umuriidhaan deeman. Biyya tokko keessaa maanguddoo umuriidhaan deeman tokkotu ture. Guyyaa keessaa gaaf tokko dargaggoon kun maanguddoo kana cina taa'ee akkas jedhee gaafate. Abbayyoo agan argetti qofuma keessan jiraattu haadha warraa yookaan ijoollee akkamiin hin qabaanne. Daa'imman guddisuuf yookaan maatii bulfachuudhaaf haalli keessan rakkisaa miti. Garuu maatii hin qabdanii jechuudhaan gaafate. Yemmuu kana maanguddoon kun yaadaan erga qaari'anii booda
akkas ture ilma koo ani naman jaaladhuun dhabee jedhan. Dargaggeessa sanatti bitaa galee addunyaa gasga'u keessaa namoota gas baay'atan keessaa akkamitti nama jaalattan dhabdu yoo jedhu jaarsi si'a lammaffaadhaaf yaadaan badanii turtii yeroo muraasaa booda haasaa itti fufan. Dhugumaan namni baay'eedha. Ani garuu naman gaa'ila waliin dhaabbachuuf jaalladheen qaban ture. Isheen ammoo anaaf jaalala hin qabdu turte jechuudhaan mataa oliif gadi raasaa itti fufanii yaa ilma koo egaa yeroo dargaggoo turretti isheen nama biroo jaallattee itti heerumtee jedhan. Dargaggeessichis erga akkas ta'ee isaan ammoo darbanii kan biroo maaliif akka hin fuune gaafate. Maanguddoonis dubbii guddaa kan inni hin eegne tokkoon deebii deebisaniif. Osoon nama biraa fuudheera ta'e jaalala jaalallee koo sanaa kunuunfachaa jiraachuu hin danda'u ture. Amma garuu aga kana jaalala jaalallee koo sanaa kunuunfachaa jiraachuu danda'een jira. Kanaaf ani aga har'aatti maatii mul'atu hin qabu. Maatii keessa koo jiraatu malee maatii jaalala naaf kennus akkasuma kanan kennuuf malee jechuudhaan deebisaniif. Namoota jaallachuudhaaf dirqama jaalala irraa argachuu hin qabu. Jaalalli kennuu qofaan bakka bu'a. Kennuun ammoo callisanii gatii tokko malee jaallachuu jechuudha. Kitaabni guddichis seera kanatti waliif ni gala. Yeroo jaalannutti namoota irraa deebii jaalalaa dhabuu ni dandeenya. Inumaayyuu jibbanuuf qooduu danda'u. Egaa yeroo kanattis kan nurraa eegamu jaallachuu qofadha. Daawwattoota keenyaa turtiin waliin qabaattaniif ulfaadhaa isiniin jechaa torban kutaa lammaffaa isaatiin aga walitti deebinutti torban boqonnaa gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.